Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota Qilleetu arraantana Qilleetu maal qabatee dhufe jechuun keessan waan hin oolan wanni qabatee dhufe gartee waan nama gartee ni jiraame tagartee sila bishaan hin nabireen jire malee bishaan illee irra dhuguun taatu jechuudha. Asumaanu wanni qabadee isiniif dhufe an Qilleetu maali jechuun keessan waan hin oolamneef wanni qabadee dhufe yaaddoo sabaa yaaddoo sabaa TV Fatiyaa maal kan waliin jaan haati manaa yaaddoo ta'u maal kan jettu akkuma beekamu viidiyoo amma durallee dhiyeessisan dalagee jira agartan yaada isaa hambootu qabee isa hidhee mana dhuftee ijoollee jalaa fuute. Asumaanu haati gartee Fatiyaan haati manaa baar mana fuutee hotteeni dheeyitee eeganaa isin irraa waan fuute wanni kun jechuudha. Maali jechuun keessan waan hin oolamneef halkuyyaa yaaddoo bira oolte halkan si bira naagutu yaada jiru wanni kun wanni kan kaa'ame jechuudha. Dubbiin tuni maal fakkaatti? Dubbiin tuni maal fakkaatti jechuun keessan waan hin oolamne baay'ee takka gartee nama yaachisa. Dhugaa ijoolleetu yaaddooleen akkuma jee jiru ijoolleetu qabadee biyyatti hongarillee maaltu jira maal fidda yaada jiru kan kaasee jechuudha. Hayyee asumaanu Qilleenoo maal qabatee dhufe jechuun keessan akkasuma waan hin oolamneef wanni qabadee dhufe yaaddoo fi asumaanu Fatiyaa ni beekan jee yaada isaan waan jechaa jiran asumaanu yuutuubarri biraalleen kan komii waan kanarratti qaban hedduu jira jechuudha. Kanarratti nanilleen viidiyoo adda addaa kutaa lammaffaa isii qabadee isiniif dhufe asumaanu viidiyoo teenya tana warreen gartee nu wajjin daawwatan hanga dhumaatti daawwatuun nu jajjabeessuun subscribe like share godhuun nu bira dhaabbadhaan afeerraa fi jedha. Itti aansee Qilleetu maal qabatee dhufe jechuun keessan waan hin oolan wanni qabatee dhufe dhageeffadha. Viidiyoo gartee yaaddoo sabaatillee dalagee jira. Viidiyoo san gadhiisanii jiran. Ijoolleen guyyaa abbaa bira ooltee galgala Fatiyaa bira haa bultu. Mee wal shakkii maaltu fide naaf itti jiddu? Ijoollee tana yoo biyya galchas Oromiyaa biraan kuchisa? Oromiyaa biraan kuchisa. Hayyee gaafuma viidiyoo sana agartan jee yaada ana akka mataa fayyatti dhugaa isiin tun baay'ee takka jechuudha. Yaaddoo keessa yookaan xiqqee keessa nama galchite jechuudha. Isaan kuni yoo dhugaa na gaafatanii ilmoon yaaddooti isarraa garri dheetu waan hin jirreef ammoo haati manaa yaaddooti isarraa garri dheetu waan hin jirreef ijoolleen tun lamaan haadhumaa fi abbaa biratti tolanii jechuudha. Yoo dhugaa na gaafatan ana akka mataa fayyatti kanuma ta'eetuma isiin ijoollee tana fuutee maaliif isaan dheessuu barbaadde yookaan isa kana maaliif dheessuu barbaadde kan adeemu yoo mana isiitti galtee ijoollee isii keessa teessoo maaltu dhufa yookaan maaltu jira yaada jiru kun yaada Qilleetuu fi asumaanu Fatiyaanoo waan isin jette mee haa dhaggeeffannu. Ilmaan si dhugaadhaa isii bira jiranii guyyaa afurmoo maal isii bira jiranii garuu ilmaan kun barnoota ni qabanii barnoota bakka isaan baratan. Kunoo agartan jee yaada asumaanuu akkuma beekamu wanni biraallee ni jirti asumaanuu wanni biraa ta'u maali jechuun keessa waan hin oolamne reaakshiniin keenya akkuma itti fufee jiraachuudha. Waan tanaa miti waan adda addaa waan nama qofalchiisu yookaan waan nama bashannansiisu guyyaa guyyaan akka qabannee isiniif dhufnu nu jajjabeessitanii nu bira dhaabbatanii hamilee nu godhuun keessan akka nuti guyyaa guyyaadhaan waan babbareedaa isin qabannee dhufnu hamilee nutti godha yeen yaada akka mataa fayyatti. Asumaanu Kingiyooroolleen asumaanu nama gartee sooshaal miidiyaa irratti beekamu yookaan yuutuubii irratti beekamu isaa fi Kaamilaatu anillee namaan yeroo dheeraa dinqisiifatu ture yookaan nama yeroo dheeraa hordofuu ture jee yaada. Isaanoo maalirra waliin jiran Kaamilaa fi yookaan Abdataan yookaan Kingiyooroon maalirra waliin jiran. Hayyee as deebi'ee
abdataan maraatee gaarattuu bee yaani jechuudha takka takkaan adda guuruu taatu walitti hidhuu taatu inni garuu nama keessaa bee waan jiru asumaanuu viidiyoo Mustafaatutu beejii isarrattis gadhiisee jira Mustafaan akkanatti kuno du'aa nuuf godha akka manatti galchinu jee jira. Balbala duubaan si cufee bahee si cufee inni godha namni tokko akka sana buutee ta'e argire kana waadaa sii qala. Hayyeegaa akkuma beekamu Mustafaan dhugaa nyaata hunda fuudhee fi waan hunda fuudhee fi kuno gaarabbee jira namarraa kophaa baaftee jirti jechuudha. Silaa garuu inni kun waan barbaadu argate namarraa kophaan ba'u dhugaa maraataan jaan kun jaartii isaatu haa wallaalu jaartii isaa numa beekaa. Almaafuu gaa wanni kun baay'ee takka nama nyaachisa. Baay'ee takka nu dhibee jira isallee haa fayyisuu jennaani asumaan du'aa eegaa goonaafi inni kun nama gartee baay'ee takka jaalannu. Inteenya kun tan guyyaa irraa wanni qabannee isinii dhufne tanumaafuu viidiyoo biraa akka qabannee dhufnutti isin bashannansiifnu nu jajjabeessuun wal jajjabeessuun yookaan aadaa keenyaa ta'u hamilee walitti godhuun aadaa keenyaa ta'uun isiniin jala. Asumaan hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa turaa isiniin jala.